Arras irra deebiidhaan dhufne jirra gaagama barnoota keenyaatti kun ammoo ji'oogiraafii kutaa kudhanaffaa yuunitii lammaffaa paartii jalqabaa irraa waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee maatii chaayinaalii keenya warri hin ta'in chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoon guutummaan guututti argachuu dandeessu jechuudha. Hooniif sabskiraayib hin goone viidiyoo argachuu hin dandeessa waan ta'eef viidiyoo hiistirii ji'oogiraafii ikoonomiksiidhaa fi waan hunda akka argattanitti gartee sabskiraayib gochuudhaan laayik gochuun viidiyoo eegalaa sheer godhaadhaan isiniin jaa jechuudha. Kanaaf yuunitii lammaffaan ji'oogiraafii kutaa kudhanaffaadha. Maal jaa climates of Africans yookaan haala qilleensa Afrikaadha kan jiru jechuudha. Maali haalli qilleensa Afrikaadha classificationiidhaa fi akkasumatti gartee naannoowwan haala qilleensa Afrikaa gurguddoo as keessatti bal'inaa waliin laallaa jechuudha. Kanaaf yuunitii kana keessatti maal laalla overview of the world climatic regions and the type dha laalla jalqaba akkuma yuunitii takkaffaa keessatti overview of the world yookaan laandi foormii ilaalletti as keessatti ammoo kilaayimeetii kilaasifikeeshinii akka addunyaatti jalqaba akkami qoqqoodame ilaalleeti gara Afrikaatti dabarraa jechuudha. Kanaaf global climate is a description of the climate of the earth as whole which is all regions is different average dha jechuudha. Kanaaf global climate kan jennu jechuudha. Qilleensi addunyaadha jechuudha. Global climate is a description of the climate of earth climate lafaa kan ibsudha. Whole within all regional difference of the averages akkasumatti gartee walumaa galatti yookaan naannoowwan regional difference yookaan average gartee haala qilleensaa isaanii irratti hundaa'uudhaan descriptionii kan nuuf ibsudha jechuudha bal'inaan gartuu. The world has several climate dha qabdi addunyaan teenya yookaan several hogguniif jennu lafoota qilleensaa yookaan climate regionii baay'ee qabdi. Kanaaf it is geographers and the climatologists yookaan geographerootaa fi akka gartee warri qorattoota qilleensaa jedhanitti yookaan climatologist yogguuniif jennu jechuudha. Kana is the climate regions is based on the different climate element irratti hundaa'uudhaan yookaan qoqqoodaminsa isaa kana qoqqoodaminsa qilleensaa maal irratti hundoofne qoqqooduu dandeenya jechuudha. Depend on the patterns of climate yookaan elements kan jennuun irratti hundaa'uudhaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Haala qilleensaa elementoonni sun kanneen akka windii, kanneen akka roobaa yookaan precipitation yookaan rainfall kan jennuun kanneen akka gartee temperature kanneen irratti hundaa'uudhaan elementoota akkanaa kan irratti hundaa'uudhaan kanneen akka air pressure kanneen irratti hundaa'uudhaan qoqqooduu danda'an jechuudha. Pattern of climate yookaan element of climate kan jennuun jechuudha. Kan irratti hundaa'uudhaan qoqqooduu danda'an jechuudha. Is the fact the East African is derived by the energy from the sun which is arrives in the formations of the radiation. Kanaaf in fact yogguun fi ilaalle akka dhugaatti jechuudha. Irzi climate is diverged yookaan irzi climating qilleensi lafaa addunyaa teenyaa garaagarummaa guddaa qaba. By the energy from the sun haala gartee energy gartee aduurraa harkatan irratti hundaa'uun depend on the sunshine yookaan the radiations of the sunshine irratti hundaa'uudhaan haala qilleensa adda addaa qaban arrives from the radiation ho'a aduurraa harkatan latitude yogguun fi ilaalle oblique directions of the vertical of the sun akka taate yookaan kallattiidhaan akka aduu harkattuuf akkasumatti gartee kaan ammoo naannoowwan poolii yogguun fi ilaalle is horizontal yookaan oblique or the slight akka taate laalu. Kanaaf jechuudha depend on the rainfall irratti hundooyti jechuudha. Depend on the sunshine sunshine irratti hundooyti jechuudha laaluu dandeenya jechuudha ifa aduu irratti. Kanaaf climate classification yookaan qoqqoodaminsa qilleensaa jechuudha. Kanaaf climate classification kun climate classification helps to people now what is types of the conditions regions is usually experience through the year maali galtee haalli qilleensa naannoo keessa jiru wanni inni nu gargaaruuf climate classification gartee helps nu gargaara pupils uummanni akka beekaniif now akka beekaniif types of climate gartee haala qilleensa naannoo isaanii jechuudha. Through the year haala qilleensa waggaa naannoo isaanii haala qilleensa naannoo xiyyaa akkamii akka beekaniif nu gargaara jechuudha. Qoqqoodaminsa isa kana qoqqooduu wanni barbaachiseef raazarzaan kanarra dabree describe ibsuudhaaf the full range of the conditions haala gartee waliigala range haala waliigalaa observed akka laallu in the regions over each month and the seasons of the year classification set schemes can they communicate expected conditions usually just 2 or 3 terms ja kana jechuun maal jechuudha. Raazazaan kanarra dabruudha wanni inni ibsu observe akka laalluuf jechuudha naannoo teenya over each month ji'awwan kam keessattuu yookaan or the season of the year waqtiiwwan waggaa kamiyyuu keessattuu classifications of scheme classificationiin kun wanni nu garsiisu kan communicate
gartee communicate godhuudhaaf yookaan expected to conditions using just to or three termii gartee akka jiru nu argisiisanii jechuudha yookaan termii wal lama yookaan sadi knowing beekuudhaaf ammaas akkasumatti regions is climate classifications can be useful gartee when the choosing building material projections and the durability or when the considering what is crop or likely there can drive in the region jennee laaluudhaaf wanni ajaa'ibaa kana jechuudha. Kana jechuun naa wangi akka beeku nuuf neejinii teenyetti climate classifications kan be useful akka wantoota hundaaf faayidaa inni qabu. When the choosing building gogguunii fi ijaarsota adda addaa ijaaruu deemnu haala qilleensaa irratti hundaa'uudhaan laalla. Akkasumatti gartee for protections eegumsa waan durability or when the considering gogguunii fi qonna irratti gogguunii fi laallu crops iddoo tana maal qonna. Maali haalli qilleensa naannoo kanaa badda moo badda diree moo gammoojjii adda baafannee waan takka qotuudhaaf classmate classification kanaaf nu gargaarsa buildingidhaaf croppiidhaaf hogguuniif croppii facaafamu naannoo sanitti nu gargaaraa jechuudha. For example fakkeenyaaf when tourist is now hogguuniif turistiin deemu locations climate classification hogguuniif haala qilleensa naannoo sanii adda baafate kan helpitu them select ni filata jechuudha. Peak or property of the clothes gartee yooniif naannoon sun qorraa ta'e gartee turistiidhaaf deemte ammaati naannoo tokko hogguu deemte jechuudha naannoo sanitti yooniif haalli qilleensa sanii ho'aa ta'e huccuu qaqallaa fudhata yoo qorraa yookaan diilallaa yookaan ta'u yooniif ta'e haala qilleensa sanii waan beeyteef waan qoratte yookaan waan haala qilleensa sanii naannoo sanii beeytuuf huccuu ho'aa qabu gurguddaa fudhattee deemtaa jiru qorra san dura kanaaf classification waa hedduudhaaf gartee nu gargaaraa jechuudha akkaataa teessuma uummata kana waa hedduudha wanni kana qofa osoo hin ta'in hedduu jira there are the variation climate classification scheme jira wantoota haala qilleensaa nu argisiisan climatologistiin yookaan nu agarsiisanitti categorize ni qoqqoodan world climate kan haala qilleensa addunyaa ni qoqqoodan into the different region naannoowwan adda addaatti perhaps the first attempt climate classifications was by Greeks who divided each hemispheres into series zones, torrid, tropical or temperate or free zone. Qoqqoodaminsi qilleensaa kan jalqabe bara qaroomina Giriik keessatti uummanni Giriik qoqqoodaminsa qilleensaa yeroo jalqabaatiif isaaniitu akka addunyaan lafa kaa'e warri climate classification perhaps the first attempt warri jalqabaaf yaalii godhe isaan climate classification warri qoode isaan Giriikoota jechuudha who is divided akka isaan adda qoodan hemisfera kana bikka sadii qoqqoodan iddoo addunyaa tana bikka sadiitti tropical kan jennu yookaan torrid zone kan jennuun akkasumas temperate zone yookaan free zone naannoo poolarii gartee naannoo mudhii lafaa naannoo tempereetii naannoo poolaarii qarqarawwan lamaan gartee jechuudhaan akkatti naannoowwan sadeen gurguddaa kanatti qoodanii jechuudha warri Giriikii durii jechuudha. Kanaaf since the beginning of the gartuu jalqaba gartee 20th century jaarraa 20ffaa irratti however ta'ullee many climate classification schemes have been devised gartee haalli qilleensa qoodaminsa qilleensaa kun baay'eetu argamaa dhufe garuu jalqaba jaarraa 20ffaa irratti jechuudha. Kanaaf long term recognizing temperatures or precipitation rival climate pattern cross to continent delineating them into climatic regions kanaafuu gartee long term ilaalan long term climate classification precipitation akkasumatti haala roobaa akkasumatti gartee haala temperature haala biqiltoota yookaan distributions of vegetation ilaaluudhaan akkasumatti wanta latitude ilaaluudhaan qoqqoodamaan dhufe jechuudha. Climate pattern is cross to continent delineating them into climatic region naannoowwan addaan qoqqoodamaa dhufe jechuudha. Jaarraa 20ffaa booda class names of this as the polar inni qoodame tropical inni qoodame continental qilleensa naannoo ardii inni qoodame maariyaan yookaan qilleensa galaanaa jechuudhaan qoqqoodamaa dhufe jechuudha. Kanaaf those terms are modified kan taaniin by terms of describe kan ibsamaniin temperatureadhaa fi moisture jiidhina hamma jiidhina intensity of the weathering ida akkasumatti during the summer yeroo gannaa jechuudha. In the winter gartee jiidhina yeroo gannaa jiruuf yeroo bonaa jiru irratti hundaa'uudhaan akkasumatti the descriptions that they used to their methods of the classification including moist dry the descriptors that are used to nu gargaara jechuudha. Ibsi kun wanni nu gargaaruuf this method to mainly kun classify including qoqqooduudhaaf nu gargaara maal fa'a moist naannoo jiitu dry naannoo goggoydu warmi naannoo ho'itu cool naannoo qorritu temperature or severe yookaan akkanatti addaan qoqqooduudhaaf nu gargaara.
Today, the climate scientist is the split the Earth into the approximately five major type itti addaan qoqqoodamee jira. Arraan tana haalli qilleensa addunyaa teenya bikka shan gurguddootti addaan qoqqoodamee jira. Depend on the patterns or the elements of weathering and the climate irratti hundaa'uudhaan bikka shan gunitti addaan qoodamee jira. Eenyu qoode tropical kan jennuun jira. Qilleensa naannoo tropicaalaa dry, qilleensa naannoo gammoojjii temperate, qilleensa naannoo jiddu galeessa yookaan continental, qilleensa naannoo ardiitii fi akkasumatti polar considering the various factors including altitude irratti gartee naannoon polar jennee qoonna variations faktoroota adda addaa qaban altitude, air pressure, wind pattern, latitude, geographical characters such as mountain and ocean dha qabanii jechuudha. Kanaafuu altitude laalla ol ka'iinsa lafaatiin ni qoqqoonna, air pressure dhaan ni qoqqoonna, wind pattern dhaan ni qoqqoonna, latitude dhaan ni qoqqoonna, geographical characters kanneen akka mountain fi kanneen akka oceaniitiin irratti hundaa'uudhaan qoqqoonnaa jechuudha. Kanaaf one of the most widely used to the classification scheme kan nu argisiise jechuudha. Namni yeroo haala irra itti qoqqoodame kana nu argisiise nama biyya German kan eenyu jennu climatologist of the botanist yookaan nama waa'ee biqiltoota qoratu jechuudha. Wildram Kepon kan ta'edha jechuudha kan lafa kaa'e jechuudha. He divided ni qoqqoode jechuudha the world climate into the categories based on up general temperature dhaa fi profile related latitude irratti hundaa'uudhaan haala temperature irratti hundaa'uudhaan qoqqoode akkasumatti Kepons climate classification use easily obtain data means monthly annual value temperatures and the precipitation gartee hamma roobaha waggatti argachuu danda'uu fi hamma roobaha gartee waggatti argachuu danda'uu fi hamma temperature waggatti argachuu danda'u irra dhaabbachuudhaan naannoon qilleensaatu naannoo qilleensa akkanaati, naannoo qilleensa gammoojjiiti, naannoo qilleensa tropikaalaati, naannoo qilleensa galaanaati, naannoo qilleensa ardiiti jee qoqqoodee jechuudha. Kanaaf Coppens is believed that is the descriptions of the natural vegetation illee faca'insa yookaan ibsee jira haala biqiltoota irratti hundaa'uudhaan naannoon biqiltoota akkanaa qabdu naannoo kanaati, naannoon biqiltoota akkanaa qabdu naannoo kanaati jechuudha. Lafa expressions of the overall climate is Coppens is recognized ni qoqqoode five principally climate groups each of the designate akka inni lafa kaa'ete jechuudha within as the capital letteridhaan A guddaa jee lafa kaa'e. A guddaa maali? Humid tropical yookaan naannoo equatorii naannoo rooba rain forest region naannoo mudhii roobaa jechuudha. Naannoo waggaa guutuu rooba harkatu aadhaan lafa kaa'e. Naannoo dry yookaan naannoo gammoojjii gurguddoodha kanneen akka Saharaa fi deezertii naannoo Atakamaa kanneen akka Ameerikaa keessatti argamtu. Kanneen akka Kaalaariidhaa fi gartee gammoojjii tana baadhaan lafa kaa'e. Humid middle latitude mildi winter jechuudhaan yookaan jiidhinsa jiddu galeessaa kan qabu jechuudhaan caala lafa kaa'e. Daan ammoo humid mid latitude severe winterii kan ta'e jechuudha. Kun ammoo mid winteriidha. Kun ammoo severe winterii jechuudhaan lafa kaa'e qubee tanaan. Ammoo polar jee lafa kaa'e yookaan polar ice kanneen naannoowwan qarqara gartee polarii kan ta'an high ammoo highland jechuudhaan akkasumatti four groups of A, C, D dhaa fi D